tu isa ta'uu danda'a ani yokunoo maaltu na godhame wanni na tuttuqe ni jira jettee isaaf eeganii yaadette dursitee yaaduu qabda turte osoo naaf yaadin ol baanii na qomatanii miti dubbiin ammallee waan dalaytee fi waan dubbatte san osoo beeytu eega afaan kee keessaa bee dhugaan bee booda anilleen san na duchisiistee waan san ol bee viidiyoo san maree dubbachuun kiyya ergaa san Jawaadee bira kageessu jee san boodoo maaliif bira dheeyte jara bira maaliif dheeyte osoo jara bira dheeyte jirtu gamta afaan tokkoon ammaas afaan dhibbata kaasa'u jirta gam tokkoon ammaasis ani isaan kana dhabuu hin danda'u nama isaan malee nama biraa hin qabu jechaati deebitee grup maafiyaa san keessatti hiriira seenee tokkoffaa ta'ee achitti arkamee yeroo gabaabduu keessatti teessuma takka irra nu arkitanii jechaa jiru. Arab ka drop alin kabadera kan bikin najiro tune niga arra dirre kubana torka kaba Gua dia drop kau koba di saya jira koba kau di saya jira sandi saya jira me palandora na makan jira palandora kan jira za bika drop ka sene kabadde jira na drop sana alfi bika na zgabazo abu ya firi ya khabar insan yo tanam kute ya la na me zayed no bajara na fa yo tanam kute rafeti yo na murabbina wase yo anduelle ilmak yeti meti inshallah amma da fi sokcin da mo Jawaade ani arran tana drop ne gujira silaba ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hordoftoota caalaa top ilmaan oromoo kan gola addunyaa mara keessatti argamtan bakkuma jirtanii nagayaa fi salaamanni koo kan onneerraa burqee qilleensarraan barrisee isin bira haa ga'u isinii jecha saayibni keenya firii jaalalaa akkuma beekamutti kaleessa viidiyoo inni gallakkisee ilaaltanii agartanii jirtanii anilleen san booda viidiyoo saasan ogguun arkuu akka malee rifadheetiin hatattamaan Jawaadee irratti akka ergaan isa bira geessu viidiyoo waraabuuf dirqame dhaamsa Jawaadeedhaaf kaa'ee ture akkuma isinuu agartanii jirtan sanitti wanni ani waraabe san viidiyoon wauma inni dubbatee keessaa malee takka illeenuu waan inni hin dubbatinii fi haala inni keessa hin jirre wanni nan waraabe hin jirtu garuu Jawaadeen gaa osoonii fi shabaka yookaan qilleensa seenee online seenee viidiyoo san hin arkiniu firiin duru isa bira dhaqee isaa wajjin ta'anii akkuma agartan sanitti viidiyoo waraabanii Jawaadeen quba hin qabu ture garuu alhamdulillah rabbil alamin rabbiin garuu akka fedhe ta'uu nama hin darbu halaalumatti ta'anii tuma viidiyoo waraabanii waliin tuttuine garuu bira dhaqee shakkiin waanuma hin oolamne jechuu an waan biraatiif waaniin firii komii yookaan jibbanna biraa irra qabaadhee osoo hin tahin eeganii fi jara saniin wal qunname namni jara saniin wal qunname najesammuunsaa waan hin oolamne faalamuunsaa waan hin oolamne jechuurraa hin dubbadhee dafee dubbadhee inni garuu osoo firiin maaltu kanaan isa ga'e osoo hin jiini caalaan dafee ol bahee firiin faalamee jira feeruzaan qabamee jira jee maaliif waan kana onna dubbataa kan jiru komii arraanta nagaa viidiyoo isaa akkuma laaltanii agartanitti narra dhiyeessaa jira jechuudha kuni waan biraatii miti. Akkuma duraanuu jennetti namni guyyaa bofa harke halkan teeba dheeysaa akkuma jennetti namni akka isaan saahiba keenya Jawaadee obboleessa keenya Jawaadee godhaa jiran namni harkee garee mujrimaa san namni silaan wajjin jiru sanii wajjin wal qunname nama jara sanii wajjin wal qunname qulqulluudha jedhanii dafanii fudhachuun waan nama rakkisuuf waan nama yaaddeessuuf abbaa fedhee utaanaan naa miti kan biraatis yoo ta'e nama ni shakkisiisa kanuma jechuun raayingaa hanga furmaanni dhufee yookaan wanni tun addaan baatu Jawaadee waan akkanaati jira dafi laali viidiyoo tana waan inni haasawaa jirus laali of eeggannoo godhiidha. Dhugaadha namni tokko wal amannee wal jaalanne jennee wal qabannee osoo wajjin deemaa jiru nu jidduudha wanni kun ogguunii fi mul'ate abbaa fedhee utaanaan ni baaraga ani akka malee baarage guyyaa kaleessaa san akka malee baarageetiin dafee qara viidiyoo maruutti gartee ergaa kana dabarsuutti jarjarfadhee jechuudha afarfadhee. Kana malee jibbanna biraa yookaan ilaalcha biraa wanni sii qabu hin jiru firii keenya wanni ati hubachuu qabdu. Ammas taanaan arraas deebitee waan ati haasawaa jirtus arkeetiin jira. Ammallee teessuma kimiyaa fi zakkoo fi ikraamee faadhaa wajjin maammee faadhaa wajjin yeroo gabaabduu keessatti amma teessuma takka irra nu agartanii jettee dhaadachaa jirta gam tokkoonis an caalaa fi firii caalaa fi Jawaadee fi furmaateedhaaf hammeenya isaanii hin qabu hammeenya isaan irratti dalaguudhaas hin qabu maarreedhaa waa hedduudha haasawaa jirti. Viidiyoo eega isin bira dhufee isin wajjin waraabu jiru san keessatti aktii inni garsiisaa jiru fiizikaal aktiin inni garsiisaa jiru wanni inni dubbachaa jirulleen irraa mul'ataa jechuun ifaan ifatti irraa mul'ataa afaanii illee baafateeti an bakka Droogbaatiin bu'ee jira dirree Droogbaadhaa anaa dhaalee jira bakka bu'aansaa anaa kan shoora taphatu
khubbaas goolis kagalchu ana Joaten deebisaa kanneen fi jira bar Drogbaan turotaa baheetiini ammaan tana badhaasa fa'aa waan akka baalandoor kana bakka bu'eetiini warreen isa boodaa gartee dhaloota ammaatiif new generation gartee warra bakka isaanii bu'aniif kannaa jira malee tapha dhaabee jira kophee fannisee jira jeeni dhaamsa deebisee Joaten kanallee akkanumaa haa deebisaa kana kannuuf malee ilaalcha isaatiif maaliif ilaa hanga yeroo viidiyoo sammaranitti akka tasaa ta'ee Joatenis viidiyoo isaa waan inni gadhiisee nagarree itti sinimne akkanuma goggoyduma bira dhaqeeti osoo waan akka kana waan kana keessaan jira sinjiiniini careless ta'eetuma yaaduma dhaba dhaqee viidiyoo san jara san adabbii isaan adabu jiran san irra dhaqee wajjin hirmaatee viidiyoo san wajjin mare inni yaada isaa dabarsaa jira garuu Joaten isarratti hamtuu narra yaada jee waan hin yaadiniif irratti hin hubanne adeemsa isaatiif yaada isaa san hin hubanne Joaten yeroo sanitti akkaanan viidiyoo isaanii irraa hubannoo harkachaa jirutti waan hin hubadhu irraa jechuudha. Akkuma duritti nagee qabaaf ta'a ilaa hanga ammaatti jechuudha. Eegas booda kanii fi viidiyoo isaa sanuu arkuu taa'u. Egaa ilaa hanga hangasiitti irraa hin hubanne ture gurbaan ammoo inni ergaa isaa dabarsaa jira waan silaa yaade waan silaa dubbachuu fedhe san achumattuu Joaatuma fa'aa bira taa'eetu dubbachaa jira. An arraba Drogbaan arraba katana isaatu itti argama dirree tan arra Drogbaatu irraa dhiichisa jeetii yaadee saniin eegaa ture. Eega inni harkamiin ga'anaa bakka bu'aan isaanii hin jiraa jee achirratti dudubbatee ture. Namni jala laalee hin jiru maaliif akkuma durus gaafa nagee qabuu sanitti goofata isaa san godhaa jira. Jeetuma namni fudhate malee jala laallee ture maaliif viidiyoo isaa waan hin arkiniif isaan anaatu arkee akka malee hadoodee dute malee. Isaan hin agarree ture hin hubanne ilaa hangasitti eegas booda akka online seenanitti viidiyoo inni gadhiisee sagguu harkanii eeguma isaan biraa deeme booda viidiyoo inni duraan gadhiisee dhufe san harkanii isaanuu akka malee rifatan. Maal ta'e mucaan qabbanaawaa jechaatiin ture Joaten illoonuu inni waan ta'ee jira eegas booda rifate inni nu akkaan hubadhetti rifatee jira maaliif akka inni rifatus waan hin beekuuf jecha bakka inni yaadini waan itti dhufteef jecha dubbiin tun. Kanaafuu firii keenya eeganii fi tuttuqamuu keessan eega beeyte maaltu gurbaa biraa si geesse eega jaalattee isa hamtuu isaa kan feene taate Joaten maaliif dheeyta maaliif isaanii hojii quunnamtee jirtaa if beeyta isa kana ni jaalattaa dabarsitee hamtuudhaaf isan kannuu ta'uu guuf beeyte dheeyte isa birattuu arkamu qaamaan yoo waltuu hin dhiiroo maaltu isa ta'uu danda'anii kunoo maaltu na godhamee wanni na tuttuqe ni jira jettee isaaf eeganii yaadettee dursitee yaaduudha qabda turte. Osoo naaf yaadin ol baanii na qomatanii miti dubbiin. Ammallee waan dalaydee fi waan dubbatte san osoo beeytuu eega afaan kee keessaa ba'ee dhugaan ba'ee booda anilleen san na duchisiistee waan san ol ba'ee viidiyoo san maree dubbachuun kiyya ergaa san Joaten bira kageessu jee. San boodoo maaliif bira dheeyte jara bira? Jara bira maaliif dheeyte? Osoo jara bira dheeyte jirtu gamta afaan tokkoon ammaas afaan dhibba takka haasa'u jirta gam tokkoon ammaasis ani isaan kana dhabuu hin danda'u nama isaan malee nama biraa hin qabu jechaati. Deebitee Gruup maafiyaa san keessatti hiriira seenee tokkoffaa ta'ee achitti argamee yeroo gabaabduu keessatti teessuma takka irra nu arkitanii jechaa jirta. Atuu afaan lama dubbachaa jirta. Akka kun maaliif barbaachise kun? Maaliif nama qilleensa namaa kana nama jalaa faaluu feete? Yoo jaalaltii gartee obboleeyyan kiyyattee gamana jiraatte maaltu waan kanaa dubbachuu sanuu si fidee jechuu ammallee deebitee. Yoo qulqulluu taate odoo qulqulluu taate afaan dhibba takka hin haasoitu. Joaten qabadheetu tanuma Joaten dubbattaa Joaten dhiiseetiin jira wajjin akkuma edaa hojjettetti maaliif namni kun si jala hiriiree akkanatti akka gogorri si jala yaa'ee ji'eetiin hin bar duraanuu ajaa'ibaa ture ammaan tana garuu amanee jaalaltite as nageessa jirti mataa gubbanna ba'uudhaaf waa xiqqoon naa hafee jetteeti dhiirummaa tokkootis dhaadachaa jirta. Ragaan halaala sittiin barbaadu viidiyoo mateeti. Hawaasni Oromoo kan gola addunyaa tana mara keessatti argamu ragaa sirra ba'uu danda'a viidiyoon ta'etis ragaa sirra baati. Caalaa waan ati hin godhin waan ati hin dubbatin waan afaan keetii hin bahin tafidee arraan tana sirra kaa'ee yoo jiraate badii xiyya fudhadhee si araarfachuudhaaf qophiidhaan an hamtuu biraatis si qabaadheeti mijibbanni biraatis si qabaadheeti bitaanuun hin rifadhe akka malee rifadheen. Maaliif deebitee nama komachuuf feeta nama komachuuf hin yaalin waan ifi balleessite. Waan ifi laayite tuttuqamuu kee yogguu agartee tuttuqamee keef beeytee eeggannoo ta'e gootee yoo dhugaadhaan isaaniif kayaaddu taate nuuf kayaaddu taate aboo waan akkanaan irra geena dhaqqabaa yoo jettee nutis of eeggannoo nuti godhuu qabnu gooneeti si kana lubbuu ta'e tanaa'uu si dhaqqabuu irratti tarkaanfii yookaan tattaaffii goona
waan godhamuu qabu si qaraasisuu taatus si wallaanuu taatus karayyuttuu jechuudha. Dhooyfattee anjiraa wajjin ammaa iccitii barbaadaa akka dhuftee wanni na mul'ataan. Maal keessa akka jiranii fi maal godhaa akka jiran iccitii isaaniitu bartee gartee hanga guyyaa nu bira maqanii taatee qilleensa isaanii kana isaan bira dhaquu dhabde kana waan tahaa jira waan quban qabneef isaan hubachuudhaaf dheetattiin fudhadhee waan. Awwanni isin jechuu barbaadu kana akka malee na aarsaa jirtaa yaa boleessa hiyyaa rabbii si faara aramu faalamtee jirta ammallee sumaaniin jaa edaas wanni ati haasofitee fi arrallee wanni ati haasa'u jirtu akka ati faalamtee jirtu wanni isiin mul'istu waan si aarsaa takka hin qabduu jechuu barbaadeeti.